nuti akkanumatti TikTok irra oolla, akkanumatti Facebook irra oolla, akkanumatti YouTube irra oolla. Digital marketingiin akkamiin hojjetama, karaaleen ittiin namoota bira geenyu maal fa'i ka jedhu har'a digital marketing channels tokkoon fakkeenya wajjin afaan Oromootiin ilaallaa jechuudha. Isaan keessaa tokko haa ilaallu. Social media marketing barnoota isaa irratti illee haa xiyyeeffannu. Ni dandeenya, nuti illee daawwatamuu dandeenya jechuudha. Social media marketing miidiyaa hawaasaati. Kun Facebook, Instagram, TikTok, YouTube fi pilaatfoormota hawaasa biroo fayyadamuun biizinasii yookiin biraandii beeksisuudha. Fakkeenyaaf Hikmaa Studio viidiyoo gabaabaa tokko TikTok yookiin YouTube shortii irratti sagalee kee qulqullinaan reekoordii gochuu barbaadda jedheet maxxansa. Viidiyoon isaa sun tajaajila inni kennu agarsiisuu danda'a. Namni viidiyoo sana arge miidiyaa viidiyoo inni irratti maxxanseessan deemaa jechuudha. Profaayilii isaa ilaala. Tajaajila inni kennu gaafachuu danda'a. Achirratti waan inni barsiisu laalee achirraa hubataa jechuudha. Kanaaf social media marketingiin audiensii ijaaruu fi namoota biraandii kee waliin wal qunnamsiisuu keessatti gahee guddaa taphata. Kanaaf torba keessaa tokko ilaalle guutuu isaa YouTube irratti kan daawwattan ta'a. Nagaan naaf jiraadha. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.